jira. Mudannoo karaa keessa ba'amu kana gufaata kana olgaa kan jedhamtu tokko turte taabirii keessatti fakkaatti. Isiin kun erga amantee kaatee diqqoo lollee wayii naannoo jala irratti ta'ee fuutee fuudhamtee utuu gurguramtu irratti chaayinaadhaan baatee mootii chaayinaa biratti qaxaramte. Mootii chaayinaa bitatee diinqa keessaa qaba. Booda lola taabi'oonni dhaqee utuu lola nu dhaqanii lola yeroo kutee ba'a. Yeroo jarri dhaqanii biyya chaayinaa kana dhaqanii qabatanu mootiin mana keessaa maa inni amantichi jedhee warra shaahadaa dhufe kana egaa achirratti haasaa danuu isaa jira ture. Gaafa jarri dhaqanii qabatanii jedhanu Allahu Akbar namichi bakkeedhaa dhufe itti jennaan isinis diinqa keessa Allahu Akbar jedhaa gabbaate beete olgaa kan jedhamtu. Mudannoon warri waan akkanaa ta'aa dhufe warri waan akkanaa ta'aa dhufe namoota baay'ee jira. Abshir gara fuulduraatti inshallah sabrii baay'eedhaaf nama gargaara. Taateen kaleessaa yaadachuun ta'uu waan namarra ga'uutiifis waan namarra ga'eefis namaaf yaaduudhaafis waan akkasiitiin nama gargaara. Taatee waan akkanaa kana yoo nama mudate akkam godhanii jedhanii rabbi itti hafuu gaariidha. Maaliif jennaan duniyaa kana namni yeroo amma jiraate malee amma jiraatu hin beeku. Hangattiinuma jiraate kana irratti isa baree jiraate waan isa irratti dhufu irratti obsee rabbi isaatii wajjin nagaadhaan wal argee jannata ramuu keessaa ba'uu hin qabne badhaafama waan ta'e jennaan namni asirratti obsa guddaa isaa obsee rabbi isaa fuula gaariidhaan dhaquutuyyuu filatamaadha. Obsa guddaa isaa sabrii guddaa isaa rabbi siif kenna. Dhaga'iin ture waan isin dubbatti jira. Waa'ee keessaa nan fedha dhugaa dubbachuuf kan wajjin nyaadhee dhuge deebi'ee nyaatee fayyaa keenya hedduu sin kabaja jalqaba irratti dhugaa dubbachuuf jechoota inni harkaa qabadde sin hedduu galateeffachuuf boruu sin qophii qaba ture yookaan sin hin argadhu jedheen osoo karaa deemuu na bayaadan taa'ee sin dubbisaa hedduu sin jaaladhaa sin kabaja sin kennaa uummata Oromooti. Dhugaa dubbachuu jechitti sin ibsu jiru nu caala rabbi sin jaalatu umurii keessa sin nuufaa dheeressu sin jira nuuf jiraadha. Amma waa'ee keessanii na bira dhaabbadha. Isin malee homaan qabu kanaan booda firris maatiinis hiriyaan irree deebi'ee na nyaate deebi'eeti. Kan amantii qofaaf amantii jechuun kan dhuunfati yoo milkaa'ee kan itti milkaa'u yoo kan sarees ana lubbuu kiyya. Garuu isa hundaa namummaa dhiisanii amantii kiyya qofaaf kan isaan odorreen qabatiin kan isaan na balaaleffatan gaaffii gaafadhee arrafamee muudii natti qabamee waa hedduu narra ga'ame na jibbuu na dubbisuu dhiisu waa hedduudha bichaa rabbi malee hin qabu kan jedhan akkanatti sobdii hin qabu. Abshir akkanatti deemas. Akkas dhageesse waan siin jedhu dhugaadhuma takkatti dhufe akkasumatti deemasi. Abshirii. Dhugaadhuma akkanatti dhufe akkanatti jiraatas akkasitti fuulduratti deemas. Hanga fedhe yoo jedhe immoo deemsa isaan dhiisu. Dhugaan akkuma kana qaba kana hunda qaba dhugaan. Ganaa gara lubbuu keetti dhufuun hin malaa sanaaf obsi keessa darbe dhugaan akkasiisin jechaadha Ustaaz Raayyaa. Rabbii kee bira waa tokko wanti taatu tokko yoo jiru rabbii si bira jiraata abshir. Wanni ta'amu tokko illee hin jirtu. Fir'aawnanii fi dubartittiin mana isaa keessaa ilmaan isaatiin mataa mushuttu sun akhiraa achumatti wal arganii bar. Inni isii biddaan gubee zayitiidhaan gubee affeelee ilmaan si meeqaa wajjiniin si akhiraatti ergee waan duniyaa irratti hafuttiis fakkaate isa immoo rabbiin bahariidhuma kana zayitii godhee isuma nyaachisee achumatti wal argan hundi jiraatu. Inni miidhes achumatti wal argaa bar. Namni akka kun jiraatu guyyaa ofii malee immoo namni waan ta'u guyyaa isaa malee abadan abbaan fidee nama waan godhu. Sababatti ta'a malee nama gochuu hin danda'u. Akkas. Saniifuu sitti nagaamin abshiree waan hundumaa rabbitu si bira jira. Rabbiin akkasitti amante kunsuma rabbii si wajjin hin jiraatu bar. Rabbii si wajjin jiru iddoo itti hundatti. Inshallah wallahi sada keenya sagantaa kanarra darbantii akkanatti nuuduu jiraatu kan keessatti gammachuu ta'an dhaga'ame. Inshallah warra horii markaza Daarusalaam yeroo takka inshallah isaan nagaa daqiiqaa takka qofaas warri qophiisan asitti rakka'anii qopheessan markaza Daarusalaam irraa inshallah yeroo takka qofa carraanaa laatuuf Abu Sabraddi. Abu Sabraddi. Ustaz Farhan. Oh iya, sedekah. Anis bakka buutanii
osoo bakka buutanii akkanumatti ustaaza bakkuma tokko isin arguudhaan keessummeessitanii gaggeessitanii baay'ee gaariidha. Baay'ee dadhabbii irra jiru. Sagaleen isin biratti illee Nam dhaga'ama. tokko bakka buusitti kashifa bibii kiyyaa Abu Sabraddiin sahee kana. Maaliif namoota har'a qofa dadhabsiisnee dhabnee guyyaa boru. Oke, Farhana, minta chame. Sah. Khalas inshallah nam tokko bakka buusa bibii haa. Hin baay'isin kanumaan nagaatti itti jedhiiti Abu Sabraddiin. Namoonni kaan isin hubatuuf Abu jedheetti Yasin yaada. ko bangga. Na wadda garu wallahi hadara. Nam tokko kana Du'aayaa fada kana godhan garuu itti naa himaame Sheek Raayyadhaan du'aayaa kana godhan nan fedha. Du'aa isaanii nan Abshira ga'uu fedha. jirti bira. Ayyee. Du'aa yeroo hundaan si bira. Akka du'aa hin godhanii godhan. Ayyee marhaba. Abu Yasir. Yeroo biraa seenii naqu. Inshallah damsu mu dabarsati. Dhaamsa nagaatti jedhini dhaamsa dabarsa. Banna. Kanan banna. Dhaamsa nama duna. Ayyee tolee ijoollee keenya egaa namoota isinitti dhiyoo jiran warra sirraa onlaayinii jiranus amma booda eega shaadaa qabatanii booda maal wanni hojjetamu inni awwalaa maal inni dhiyaanu maal isa jedhamu warri kun inshaallah isin barsiisu. Kana hordofuudhaan nutis immoo hordofnaa egaa addunyaa rabbiin qaawwa isaa walitti babaasee kunoo kanatti kan wal argu godhe wal yaadachiisaa walii himaa kan deemnu ta'a. Haalli keessan isa kaleessaarraa wanni inni adda ta'uun waan rabbiin dhorkamanii waan rabbiin ajaje hojjechuu